السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa. Viidiyoon amma ilaalaa jirru kun godina Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessatti argamna. Maraataadhaa gurbii achi amma ilaalaa jirru kun jechuudha. Yeroo jalqabaatiif amantiin isaa amantii kiristaanaa ture. Osuma amantii kiristaanaa sun qabuutii maraatee qalbina hanqinni qalbii irra dhufe. Amma garuu eega maraatee booda kararratti bishaan barbaaddatee udu'atee bishaan kun laala amma jiinu kun bakka inni itti udu'ate suni erga udu'atee booda azzaannatee salaatee akkasitti istighfaarataa godhee ka'ee deema jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti. Meeqa keenyaatu osoo fayyaa qabu salaata dhiisee waqtii salaataatiin karaa biraa deemaa jira. يا سبحان الله أجلتم مسار ربنا وفخرنا جا دلتوما.